Ashama harka fuunee akkam jirtan oduu keenya isaa kanaa waliin anas Juma Babaati. Oduun keenya irraa immoo karatti xiyyeeffatu baroota dheeraadhaaf aadaa godina Harargee beeksisaa fi misooma guddicha keessatti geggeeffamaa turretti qooda isaa baachaa kan ture hawwisoon odaa bultuun gara baandiitti guddachuu wal qabatee kan dhiyeeffanneedha. Bal'ina oduu isaatis akka itti aanutti dhiyeessina. Aadaa hawaasaa beeksisuu fi misooma bulchiinsa gaarii fi nageenya akka jiraatu gochuu keessatti gaheen hawwisoon qabdu olaanaadha. Hawaasni jiruu fi jireenya isaa keessatti walitti dhufeenya isaa cimsuu fi misooma hojjetu keessatti haamileen akka raawwatuuf ogbarruu adda addaatti dhimma bahaa tureera. Ogbarruuwwan kanneen keessaa sirbi aadaa tokko yoo ta'u, kunis hawaasa keessatti sirna diimokiraasii fi misoomaa ijaaruu